بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجمتوتا هردفتوتا فيديو كنا كتاتا هواسكي يا بياريتي كابا كبتي كان أرقمتن كبيا كيساتي كبيا لا بقربين نجاح كأنني خير كيس سنجراكيس أكو بيكم dhaabbanni tola ooltummaa yoonayaanaa seenaa bareedaa biyya keenya kana keessatti hojjetuudhaaf muratee ka'uu isaa hundi keessanuyyuu quba qabdan. Faaruun kan rabbii kennaati. Rabbiin tola isaa nutti oolee marsaa afraffaa imala da'waa Booranaa fi akkasuma kibba Itoophiyaa Oomoo keessatti taasisuudhaan alhamdulillah sagantaalee guyyoota 5 geggeeffame keessatti nama 3,507 ol gara amantii islaamummaa dhufuu danda'anii jiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kuni badhaasa guddaadha. Guyyaa duraa marsaa tokkoffaa keessatti nama 212, guyyaa itti aanu guyyaa lammaffaa nama 557, guyyaa sadaffaa nama 142, waliigalatti godina Booranaa keessatti nama 911 rabbiin tola isaatiin dukkana kufrii keessaa gama ifnana islaamummaa dhufuu danda'anii jiran. Imala kennaa marsaa afraffaa gama Booranaatti taasifne kanumaan goolabnee gama kibba Itoophiyaa zoonii Oomoo Daasinechiin imallee guyyaa eeganaa afraffaatitti nama 96, guyyaa itti aanu ammoo sagantaa tokko irratti nama 2,000 ol, sagantaa lammaffaa irratti nama 500 ol, waliigalatti nama 2,596 ol gama islaamummaa dhufuu danda'anii jiran jechuudha. Akka waliigalaatitti yeroo ilaallu imala marsaa afraffaa kana irratti nama 3,507 ol dukkana kufrii keessaa gama ifnana islaamummaa dhufuu danda'anii jiran. Kuni badhaasa rabbii kennaatii jechuudha. Kanaaf hawaasa kiyya akka waliigalaatitti wanni beekamuu qabu yoo nuti karaa rabbii keessatti kan sochii taasifnu taate diin abbaan dhimma kanarratti yaaduudhaan yookaan ammallee kaayoon tun ta rabbii kennaati waan ofii rabbitu galmaan gaata nuti sababa geessuudha jechuudha. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كرا ربي كيست يونتي كقبصوف نتاتي إيغانا ربين إرتي نوتمسee kaayoteen sadaka galmaan gahu shakkii hin qabnu. Kanaaf faaruun rabbii kennaati nama 3,507 ol gama islaamummaa eeganaa dhufuu isaanii laaffise jechuun dalaggaa guddaadha. Wajaahiduu fillaahi haqqa jihaadi. Kana ka rabbi nurraa barbaadu. Karaa rabbii keessatti qabsaaha haqa qabsoo eeganaa malu. Nuti karaa rabbii keessatti yeroo qabsaaha rabbiin nuun jedhu nama barsiisuu, nama waamuu, waan garaagaraatiin risaalaa islaamummaa nama biraan gahuu guutuuf keessa qabataa jechuudha. Qabsoon jaarraa kana keessa jirtu isii tana waan taateef. Nuti ammoo qabsoo silaa isii tana dadhabuun, diin rabbii nama geessuu dadhabuun, da'waa godhuu dadhabuun, nama gara islaamummaa aswaamuu dadhabuun, ka qabeenya qabu qabeenya ofiitiin qooda isaa bahuu dadhabuun, ka beekumsa qabu beekumsa ofiitiin qooda isaa bahuu dadhabuun, ka hayyooma qabu hayyooma isaatiin qooda isaa bahuu dadhabuun maal akka jedhamee ibsamu baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf hawaasa kiyyaa wanni guddaa isiniin jedhu dhaamsa rabbiin nuu dhaame yeroo kamuu dagatuu hin qabnu. Wajaahiduu fillaahi haqqa jihaadi. Karaa rabbii keessatti haqa dhugaa eeganaa qabsoo qabsaa'uun islaamummaa tana addunyaan geennee nama dukkana kufrii keessaa gara ifnana islaamummaa akka dhufu sababa akka rabbiin nu taasisu hundi keenyayyuu gahee keenya haa baanu. Imala keenyaa marsaa afraffaa milkaahinna guutuudhaan xumurree faaruun ka rabbii keenyaati alhamdulillahi rabbil aalamiin. Enga torbaan tokko imala torbaan tokko taasifneen seenaa babbareedaa
إيجانا عملي بيكينا كيستي نمن ربي تأمن إتين جمدو كان إيجانا حق ربي الرامك قلبي إساج أبسو وربي انتو لإساتي نبدا سيجورا كان أفوان كانان بغا جمدن بغا جمني كايوتنا نمني قلما هاجيسو كان تعالى أكد لجمو أيجانا عملي هوي قبضو إما كان الرتي قودا كان كيبه هادو سنجرا أبني يانا هيون ما إيجانا عملي قديت انتلي نهو بتوان تاتي فيونا هيري ربي نبدا ستنت مرقا بيو في بيكينا كيسا ترغني فيدمني إسلام ما تنا الدنيا نقهو داف قدي بانجرا ورمسين ستاتا ربي سن الراحة جالته ربي سن حاجالته حواسا كينا الددرم بعدان كينيا إرا أبليسا كينا أورو دي بساليب جهاتما يوكا أستاذ عثمان ربين سيئفي والروامج كان كيسي عواتي وفتا ولتك أبودان إرجي بعد أسا كيسان فردوسي ربي هتايسو أقسما حواسا كينا كان باتو كان هبورا كان أدامي تلو كإدولي غرغرا غما أستاذ كينا إيساتين أمانا إسن إرجتن وربين ألفين ديني دنيا ولتك أبي إسن هابد أسوسي ننجرا بغا غمدن بغا غمني إمالي كينا مرسان أفرفان نما كوما سدي بشاني في تربا أولين إيغانا عمالي غم إسلام ما في دو كيسات ربين سببا نتاسيسي ولمان سببا تاني ورقودا كان كيسا غهي قبدن إيغانا عمالي قول بمجرى الله أكبر الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيغا إمالك إنا مرسا أفرفا كيساتي تقولنا مقودا وجين فراتي أستاذ كينا عيسى دا إيغانا عمالي أستاذ كينا عيسى أكا ولي قالت إمالك أنا كيساتي مي وان اسين غمچيسه چونفايا دكنا اكاسما وان قد سنت دغهم اللي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد أبوليان كنا حيوتان كنا ما شاء الله جزاهم الله خيرا رب رحمة إسمها قروا وروني وان كنا أرجتني جمدني دا أتاجرتني اللي بقى ربي نسين جمدجيسه ولما بقى جمد جنان نموني هجنا جو إبدا جانني إلا بتمي سببا كيسنين خيري قد أرجتشو كيسنين مالك إنك كيست واني نجمدجيسه كيسا نموني با إننا إسلام ما فرت إبدا جانني إلا بتموتو نجمدجيسه إتانسي واني نتلاقى كيسا هيرين قودا سنبك حق أما قودا بطوك نقدسيسه